نبلو دركي أنا ما إن شاء الله دو ميتي خير وميتي داد كلي أزيغ دي جرادة دركي أنا نبلو أنا فاهمنا كي جلت واي يوريز ما إنه ندرك ما نزجل بلو أنا إنه تو إنه قد واو هذا فاتح ati jechuun dhalaa faranjii taatee ijjate jechuudha. Irraanfattee jirta aadaa ta'e Oromoo. Gibbiin bulta. obboleessa kee dhaggeeffadhu zamana durii san ka girgiddan nama dhiitan san kan gara nama boksii nama qaban san kan gara naasiyoon nama kaasan san kan naasiyoon nama deebisan kaalchoon nama qaban san zamana sanitti hin bulaan abadan dhaabbadhee yoo hafeettiin gammada maal jetta. ilmo horuu feetu jaarsa nagayaa fuutee nagayaa mana galtee dirqama buluu feetu dirqama bar bulchi amma bara dirqama bar. Dhaggeeffadhu atama ilmoo dhalti aniifat ilmoo walirraa dhalleerra haa jennu fakkeenyaaf. Ayyee inshallah amiin. As yeroo hundaa hiraariidhaan na bulchi ta'an. Hiraariidha jidduuti yaasan ta'e hiraariitu jira. Ilmoon sun akkamii guddatti? Ilmoo hiraarii taatee guddatti jechuudha. Waan dirqisi bulcha jechamoo? Kanuma hunda irra maaltu barbaachisa beektaa? Aniifatis afaan takka dubbanna waan ta'eef yaa haadha faaxeetiyyaa yookaan ammoo yaa oomaniitiyya ilamee wanni kun akkanaa takka ida'uu takkaan lama taati. Malee takka ida'uu takkaa afur hin taatu jennee yoo walitti himne jireenya keenya bareechifannee jiran. Achi ngaa kaan lakki kootu lukatiyya jala bulii kootu ammoo lukatiyya miicii dhugii wanni akkasii sun ammoo sirna dargii keessatti yeroo dargii yeroo kunoo Haayisillaasee gad jedhanii luka arraabanii san argite Haayisillaasee waliin lufte yeroo sun. Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa ilaameedhaan wal bulchan san keessa jirra. Ati duraama muuvii hedduu ilaaltee rafa qaxaa Ameerikaa gaarii miti. Muuvii hindi ilaaluu qabda. Jaarsi kee dirqisi bulchuu qaba. Amma akkana godhatu biyya tana yoo nuti nama dhiistuu ban 911 inta nama lafa raafettu si 911. Biyya baqaatu kana jettu. Namni obseeti gizee as dhufe booda ja'a. Bara moonati jechuutu kas fuudhamma kalafa kaayatee jira amma. Michiyoon tun ammaa biyya baqaatti kana jettu. Biyya tana yoo dhufte nama dhiistuu ban. Riskiin biyya bakka jirtu rabbi beeka. Fakkeenyaaf nama biyya kana bayyanni heeruman jedhee abdii akkasiin qaba. Meebi as keessatti heerumuu danda'a. Itoophiyaatti galee heerumuu danda'a. Sa'achuuyyuu gahuu dhabuu danda'a. Rabbitu keessaa qaba bakka jirtu. Gin ammoo Kanaadaadhaaf jedheetiini inni ammoo mataa kiyya gadi qabeetiin mataa kiyya bishaan keessa na bulchuun qabu. Aniif inni walii gallee ni bullasiin jedhee bara. Bakka dirqamni hin jirretti dhayaan hin jirretti darbaan hin jirretti uwwiin hin jirretti anaaf inni afaan takkaanii ni bullaa jechuudha. Walii gallee. Onlaayinii fayyadamuu kana wanni irratti na dhooggu maali? Riiziniin maali inni? Hinaaffaa. Tokkoffaa hinaaffaa. Lammaffaa akkuma abuluu fi abuluu kanatti isin xamadan. Kam gootu? Bar galmee takkarra yookaan ammoo doosee takkarratti akka ati itti himatte waajirri poolisaa si keessummeessaa beeki. Akka ati itti himattetti waajirri poolisaa si keessummeessa. Fakkeenyaaf maaliif siin jedhe ati haadha manaa tantee tana gaafa onlaayinii kanarra waliin dhuftani kabajaa itti hortu wayititu jira. Wantoota isiidhaan jettu ta'ee wantoota isii waliin gootu ta'ee wantoota isii waliin fayyadamtu ta'ee waan ala fayyadamanii fi waan mana fayyadamantu jira. Namni gariin kan miti mana keessatti waliin haasa'uu miti usuu siree irra jiraatee yuuzim jedhee qaamuma garaagaraa qabaniif itti fayyadameetiin bu'u waan takka itti haasa'uyyuu hin dandeenye jaartii ofii gaafa miidiyaa irra fide akkana godhata waliin akkana akka kabiraallee hafarsuuf jechuudha jaartii isaa san ofii hafarsaa jechuudha. Isiin illee ofii of hafarsiti. Dhufee ana haadha manaa namaati innis abbaa manaa kiyya erga haadha manaa namaa ta'e akkuma siin jedhe gaafa qaama kiyya sattaradhe gaafa haasaa arraba kiyyaa kana sattare namni narraa mulqeetiini naawwanno yeroo itti hin jiru wanni isa hinaafsisu hin jiru jechuudha. San akkaataa ani itti deemetti isteeppii itti adeemsa kiyyaa yookaan jireenya kiyyaa irratti hundaa'aa jechuudha. Maqmaaqsa Oromoon beektamin harkiin booda maal fiddi jette Oromoon duraanu? Tokko san siin jedhaa jira anuyyuu na dhossii fiddi jedha. So suni jechaani barsuumaa fi siinjaa gaafa bal'oo baatetti gaafa fayyadamtetti xiqqeessuu qabdu dhibbarraa dhibbatti yoo jiru bareedu. Abadan anuyyuu diqqeessa anuuf diqqeessa.
deemsa kiyyayyuu kan amma yoo asii gadi bahee ejjedhu jechuudha. Seentimeetira 50 60 ejjedha. 20 deebisee ejjedha gaafa yeroo. Galte dubbii. Akka biraa nagee qabda. Yaa'iinis dhumtee nagee taate. Maal godhan biraan torbee takka qofa barbu. Ooma fedha yoo ta'e wanni onlaayinii kanarra torbee takka qofa si bookkisanii bar namallee ajjeeftu duutullee torbee takka qofa si bookkisan. Kana wanti kana torbee takka qofa naaf bookkisanii gaaf kan ammoo hin jiran agarsiisan. Ammoo biitii ati hirtu kun ajendaa tiktaa kana guyyuu ajendaa nama baasaniif. Gizee ajendaa baastaa kana wal mari'atta ammoo kamisa walitti taatanii ana dura dhugaa anaa booda dhugaatti dhugi. Fina jees fulaan diitiin mana cabseen akkas wal mari'atta ammoo kam. Sanii bara mamaatu waatu jira beektaa wanni jiru sun maal yoo jette. Gatteessanii akkamitti isaa gatteessanii yaada waliin fiddan like itti yaadu akkamitti shororkeessinaa. By the way Kaayiroo miti an Kaayiroon jedhamu Kaayiroo kaleessa itti dhufe ammas kamtu kamtu meeshaalee waan beeku qabu. Amataaf deemta. Yaa ji'a 8 amma jechuudha. Tokko sanii lammata taree deebi'ee wanni isin jechuu barbaadu maali beektaa? Nama kennatu ilaalcha wayii qaba. Ilaalcha namni sun qabu maali beektaa? Yoo ati hiyyeessa taate akkuma waan fayyaa dhabdee malkiillee dhabdee nama gadi taatee bakka afaan irratti fincaanu takka argitee hin jiraa miti lukaan si xaragatanii si bira darbuu takka. Akkasitti si ilaalan gaafa ati hiyyeessa taate. Ati hiyyeessa jechuun gaafa fayyaa hin qabne malee gaafa malkii dhabdee miti beeku yookaan gurraachattee miti yookaan biyya baqaa keessa jiraattee miti. Ati hiyyeessa jechuun gaafa fayyaa dhabdee siree irratti galtee namni fincaanii fi uddaan kan keessa jalaa guute ati hiyyeessa jedhamtee namaan ceela'amtee namaan tuffatamte. Maaliif harka kan keetiin waa godhachuu hin dandeessu waan ta'eef. Amma ummata ijoollee Kaayiroo kana keessa jirtu namni akkamitti ilaala? Hiyyeeyyiidha waan qabdu bakka hin jiraa miti hundinuyyuu jaruma irratti ba'aa buufachuu deema. Jaruma irratti ba'aa buufachuu deema. Meebii haadha faateetii fi namoota biroo asliifaa namoota biroo onlaayinii irra ilaalanii akka barbaadan ijoollee Kaayiroo jechuu danda'a. Ijoolleen Kaayiroo wallaahi kan yookaan bakka dhaabate bakka gachiisee bulu hin qabne fuulii nyaatee dhokatee jiraataa hedduutu jira jechuudha. Argitee kan fuulii takka nyaatee dhokatee jira nyaataa jiru hedduutu jira. Akka jireenya biyya kana osoo keessa dhuftee gabbuute nama kennatu irra ilaalee haasa'e malee osoo akkana garaa ol garagalchitee waa hedduu argita jireenya biyya kanaa jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha wanni dhokataan. Kanaaf erga biyya baqaa keessa jiraatan hundinuu dhufeetuma ba'aa asirra buufata. Waa jennaan dhufee ba'aa asirra buufata. Anammoo gizee kuweet jirus geemii kana numan taphadha. Hojii kiyya geesse kushiina arabaa keessa tanan indoom kushiina arabaa hojjetaa taphadhaa jiru na argitan jedhee yaada yeroo tokko. Numan taphadha geemii kana. Erga Kaayiroo dhufee biyya baqaatitti galtee biyya kadhaatitti galtee mataa haadha faate irraa caffaruu barbaadanii jechuudha. Anammoo Kaayiroo galuun mataa kiyya gannan qabdu Kaayiroo galuun kaayyoo kiyya nan jijjiiru Kaayiroo galuun waan qaran dalane nan dalasiisu. Wama kaleessa kuweeti dalageedhas Kaayiroo dalaga. Wama kaleessa bahee kuweeti irraa maal deemtaati? Kuweet biyya bareedu maallaqa bareedaa qabdi. Heerumaa dhufe yeroo sana heerumaa qalbiin nakaateen dhufe. Baasaboora gubatee jennaan karaa deebine malee keezii kenna gubate. Astaghfirullah. Ayya khairu ma fi. Ma timiti. Alhamdulillah. Akkasanii akkaataatti namni nama ilaalutu iyyuu hin jiraa miti. Akkaataa wannooti. Inshaallah. Khairu. Gaafa asii bahe hagara. Gaafa asii bahe ammoo akkuma jetti hagara lama haasa'uun oolu gaafa asii achi bahe. Ni arkeetiin ilaalaa baru. Yoo muubii ilaaltee sin beeku sirrii hin jirtu. Waan jaarisiree siin jee hayaa malee hin jiillaal. Amma dabartutti takkachi dabarraan bishaan sun duwinaan. Biyya kanaa moo? No, an biyya kana by the way yookaan ammoo jaalallee biyya kanaatti na baasan. Footoo na deengatti harkee akkasii boo'e sunoo. Ana baakkesh. No wallahi jaarsan qabu wallahi siin jira. Nuus tamanust adawii nutti gammachiisini. Wallahi nama takka keezii walitti qabuun hin qabu jedhe tokko bakka kana ammaaf sin jechuu barbaada beektaa. Namoota hedduu yoo allaalu waa sababaa godhatanii walitti dabalaman.
Jaalla sababa takka argite yoo qabeenya qabaatte bakka jiraa miti amma asuma keessaa waliin bahuudhaaf maal jechuudhaaf kan abbaa ofiiti sheekumanillee jiran anammoo waan akkasiisan hin fedhu. Inshaallah hireen tiyya biyya kanatti yoo kana hambiftu taate asin na hambifti malee kaayiroo keessaa bahuudhaaf jecha haafa hin taane qabadhee asiin ba'an. Asi yoo hafe asitti hafa. Namummaa kiyya na jaalatu jira. Kana namummaa kiyya na jaalatu yoo jiraate welcome. Kana jibbus yoo jiraates welcome. Gin ammoo namoonni hedduun argan asuma keessaa bahuudhaaf jecha kan waliin rakkatan wayii asuma achi bahuudhaaf jecha no ennee bara waan akkasiisan hin godhu. Akkaan dhageetti irra guddaan jarri asirratti agarra kun cuftii lafarra yoo agartee uummata fokkota jaan dhugaadha. Suni bara wanni ati beekuu qabdu waan rabbiin sii uume namni sirraan fudhatu siin dabala. Filtarii sii dabalagaa filtara. Kun bar neechariidhaa miti bar waan neecharii miti TikTokiin baay'ee waan neechariitii miti bar. Namaan dirii xiyyaararraa fuudhee masirraa kan dhufe nama kudhanii dhufe dhiyoo tana kaniin fuudhee akka laatu kanaa miti naan jaan. Akka laaltu kanaa miti inni ka jedhu inni gimbiidhaa of gana bahee inni akkasiin jedhu sun. Inni nuuf fakkotaadha namni sun. Saada bolokkeeta inni maaf of gana ba'uudha beree inni ati maaf gana ba'uu deddeemaan jedhini. Maal taphaatafee of midhaasuudha beenni akka manaatitti yookaan ammoo akka okkoteetitti. Simbaadho seetee nama narrabsina nama biraa nama kaandoo. Wanti yaadaan fokkattuu na oolan jedhan is okay I am happy garuu inni namaan fokkataadha jedhu suni inni hoo nama akkamiiti. Innis waan wadaalacha takka. Barallee bar mee laali mee gaduma fageessiiti nama sii waa jedhu laali nama waa siqee kulaal ka farda kan kee hin qabnetu ka harree hin qabnetu farda kee qeeqa lukaan lafa deemaatiini si'ii makiinaan deemtu sana arrabsa argite shiroo nyaataa si'ii xikitifoo nyaattu hamata argite kanaaf wanni malle bakka malle nama dhaabdi jetti Oromoon mammaattee jechuudha. Wanni malle bakka malle nama dhaabdi. Maayii dhugaa. Maqmaamsa Oromoon nu baratte immoo karaa keessan sun maqmaamsa Oromoo akkuma keenyaatti isinitti mane an duraan bar ganduba keenya qofaa maqmaamsa himanse. Yaa kaaniin an baay'ee way akka wati jajala guddadhe na himti isheen yeroo hojii geessinee jenne yeroo wal bira teennee hin jennu. Natti haasofti naqaatti oduu durii fana himti seenaa waa hedduu natti himti ni jira miti bakka. Oromoon tun gisee waa katabdu maaliif hin laallanne waan biraatu katabuun beekani arraba maa kataban. Dhabanne wallaahi Oromoo tan nama jibbisiisan. Wallaahi dhugaaf hin jedhaan Oromoo tan. Waan inni kun waan akka mitii wal lafarra yaatu itti ilaalaan Oromoo tana maal yoo jette Oromoon ka jiru fooloo goone ka du'e fooloo gooti. Akka waan qalbii jalatti viidiyoo hojjetuufi Oromoon ka jiru hin boonne ka du'e bootti. Argite Oromoo jiraa boochiftu ka du'e hin boonne tanaan mee maal godhu waliin haasa'e rabbii jettu maal godhu waliin haasoftaati. Maaliif beekna wallaahi mataan rakkisan. No, ani bar wani haja bisa bar maaltu arrabaan gee nama tokko hin feetuumi dhiisee sun bira dabru maal katab maaliif arraba barbaachisu arrabsitee maal harkattu. Jaali hundee isaati osoo booyan ka diirmartu boochisa Oromoo tana ganne taati. Miskiin wallaahi ka diirmartutti namis am wallaahi hedduu na boochisa. Anuu booye wallaahi waan gisee akkas jedhe qalbii tana cabsa waan isin nagoota maal. Miskin ticha tasaatiifu Suudaan cufatti gireen dheedhee cabsitee caccabsitee qaama kana manaa himaa geessinee miskiin ticha biyyaa dirqibbe. Sunuu namni yoo gartee naamusa maqaan kan kabajaatiin si gatee si